Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fafayyuma nageenyi keessan badhaadha. Babaaroo yuufla san jirtan cufattiyyuu kabokaan roobeef bokka qobatanii kabonilleeni itti dhume bon kan irra aftanii horiin keessa wal gulgala fafayyuma isan. Arra guddoo turellee YouTube tanirratti agin dhufini boranii waan inni argaan guddattellee midhaagum yakkitii jedhe. Kan irraafte naanillee achiifachi cicca'uu jirra. Amma waqa badhe sanii dhufeeni wanni an qabadhe dhufeeni toppikiin tiyyini wam gaafii qaba gaafii tanallee comment section jalannaa barreessuu dandeettanii fula commentii jalannaa barreessuu dandeettanii yaad keessanii nami cufti yaadisaa akka yaad keessan dhaga'uu fedha. Yaad keessan isanilleen kinarraa dhageeffatanii nalleen keessan isanirra dhageeffachuu qaba. Comment section below naa qora yaad keessan isanii jiiba cufayyuu isanii jiiba. Wanneen isan gaafachuu fedhu sana ijoollee ta'een didiqqotan ta'a. Diqqeenni qabdu namni eegi gaanii fuudhanii fuudhu geettee yookaan innillee fuudhu isillee fuudhu geettee innillee waan yaad fuudhannoo sun qabu diqqeenni qabu. Ammoo akka wazaazii ta'e na warri didiqa akkasiini waan an war gaafachuu fedhu isan gatteteettanii waan maarajiin ayyoo faabboo lastuuf yaani maarajii wazaazii ta'e na waan inni taa'uuf uf baratte yaani uf gaafatan takka uf gaafachiitiin arraba ammoo dhiifamnaa godha takka nami gattaa'ee uf gaafate melaal haati ta'eeti. Haati tiyyini baba kiyyatin jirre rabna risinaa fi ummaan tiyyin ganni si 50 wamaruu jira baratte baballe amarki rabbi fudhat malee isii fi baba waliin lakkim miqaabaddu yoo maaman gan 50 way baban sila yoon gan nagame ijoo yoo maqabaate sunini mindset namaati dhiirsatti niitir jiraachuu maleedhani. Wanni warri ammaarajii warra lastuuf comment section jalannaa qortan yaad keessa waan marajii warra lastituuf isanitti himuu qaba. Baabaaf maamani ayyoo faabboon akkoo fakaakuuni abaaboon teennin abaabayyoon teennini waani braido shaawa hin beektu beebi shaawa waan hin beektu baratte marajii warra borani haad laala intal fuudha jedhe intal laalanii haad laalanii alchanii awadatanii intal taana yoo awadiin mala fuudhan baratte ammoo kadhiyeen kana WhatsApp groupii si daran beessa chaanganiyya dheeraa ta'e kutannaan bofee abbaattuuf mareedhanii yoo atiin qarmu fukkoo ta'etu hagin beenu sawa agaa waan edhani wasadi wal bira jaanjuu malanii fuudha fi lubbuu dhaliiti WhatsApp group kana itti nu daran sawa wanni konkaatti itti nu darti maani no jechuu feeta an keessa sedduu argiyaanii waan sun hedduu argi kagartee nami tokko qubi hin qabne wazaaziin qubi hin qabne guruba si daranii beessi agasii mataan namaat kennan barattee Sophie Chronicles agas lippuu qabdi maannaan isiini YouTuber beesse qabdi jedhan baratte ebelu qabeen qaba kawa qab rabbi alima ammoo sawa qabeen qaba beesse agasii itti qoraa jedhan imbeetu beesse kan gara inni fuudhuuf innillee family isa qaba ijoolleet iskuula galaa baratte ijoolleet iskuula galaa fi ijoollee waan nyaattuun qabduuf ammoo ati waan kake kaan argita sunachi kaay sawa wazaazin teennini waan WhatsApp groupii hin beektu dure gumaat qabana birejjiitti gumaat kallee laazimaa si birin kaan waanumat qabduun dhuftaan baratte shiid tokko taanan gilaas bisaanii taanan gilaas chaayii taanan qabattee dhuftaan shilingi 50 qabattee dhuftaan ammoo anoroos tokko yaayyuu arga gaafa sanillee nagas primary high school illee niti oroosi sunulla kenna Oroskan besi agatit lipite
imagine wani kun hoteelii yoo ati 50 qabaatte beessa shilingi 50 sagalee shilingi 50 sii baasan yoo ati 10 qabaatte shilingi 10 sii baasan melaal duub isiin kun sun 50 sun qabattee dhuftee qabeen namni kaan qabin qabdu shilingi 50 sun ilmaan isii agabu bulchite qoraan gurgurti qoraan jala fuute waan faayidaa argatte maa innaan ebelo gumaat qaba dhuftee bira ejjite baratte taa akkasii sun isantillee dheeressu taan irraaftee wanneen sagalee wanneen sun gafuudhee fi sagalee sun areera suni in tuffattecha tuffi suni mana shilingi agisiin dhufteeni gabbaasa ol fuudhanii fa olololo bitta isii 50 baasiteedhaan in fakkaatu milluun areera suni sii beesse guurtu sun sibir dabarte kappool sidhatti ijoollee diiqoo wal fuutusan gartaa itti dhaqxee ijoollee fadhoortee ijoolleen qarallee garrabbiitti dhufti milluun nama ofirra laaluu qaban namni milluun nama dassaaniiti baratte kaan irraaftee naani maarajiin tun illasti tufaa il namaa kee jira imagine nam shilingi 10 baaseef ka 50 baasee agaga wal sagalee waliin baasiteef maybe taareera suni ambafa itti gafidde 50 fiddeesii qaaba baratte taakasi sun taallen braido shawa bitta belo braido shawa qaba akkan kaanii netti taan sawa guyyaan qarata kachuuni uf baambu malte guyyaan at baambu guyyaa school wani maqaan oroska keetiin lof baambu qabte baratte wazaasin te waan kana yiquu bin qabdu gulgul maglaalo dhani gaari piipilleen qabdu duddaffa baatanii galchan minat ussani atiin taan umejiyani kawo braido shawa itetti mena magami fagam kan fuudhin ka dhiirs akka keessuuf fedhu ka garra dhiirsin argate ilu fiidi duumalan in uffatu waan kanayyoo garte photoshoot fayaatanii sawa photoshoot sawa iyo sunin no big deal nami cuftu fi fedha amma waan shawa ka wazazin teenallee ni qabdu braido shawa iltitaan sente marriage tan it won't last cases divorce it's very high especially Marsabit County. Take it to the bank. Ojafetelle come and crucify me, but it's the reality. Sad state of affairs. Sawa. Soon, was asking the one kana collect up the bridal shower kapto baby shower hot. That is even the worst. Ta akmalech of showers ramto baby shower. Imagine Namiko marriage case for 17 years, maybe less than, maybe even more than. Daim barbada chala keda. أتكلم كان الحمد لله ربي سيجفيده إن شركات عندن public كيت تيك توك كيتا فيسبوك كيتا يوتيوب كيتا ستاتسير كيوتا أبو تجار تتكا وجالي ملتين تاني أكم تجي تبو إلسون في الرديتيو إلسون في الردورتيو والربي سيكن كنا واقع أنا يارك كيسس حادثين يجولة تشوف اللولتين يوري قرتي ديدك أبتي ماني بتانو ماني أنا ما نميد السيج الله يتين ونين أفتانية تما برتي اللولتين المانتين تدوري فولن تدوري تين تام ندور فولن برتي اللولانين ونين أفت. Sasa it's like an achievement. Yeah, it's your achievement, you and your base achievement, your habits of achievement. Mashallah, Rabbi ngudan amewa grant ya. Rabbi ya yusani kenne galat kaptani. Isanamma wazazin tendurin ufatte garate bifannete bek egumete osi 7 month get ka jarole didi kotoki amte. Man dalen talle sunini it's for safe delivery. Ebualit ki garte ebjarole fa madashub ki tuchite fi yani tuchite mandazi fa jole duksiti abde kenete fi chai kenete fi quran ki siso man safe delivery tunam safe delivery in injure western culture igitani yani muna iga western culture baby shower garan me achakas mpaka muneka ango tanketani wani kan tuchita sawa it's your achievement but rofada ilnama manani isilan hamtu sanifet sulle rabbi gudda qoraf isilan maybe over 17 years sunte tay narkati ammo atin kan karabbin mapema yusibase ingar sifat isilan hamtu dage tabbo
wanni cubbita wanni cuftinu nasiiba sawa nasiib kakke takkasi suni wanni isanii na cufe suni harri sanillee tin dheeressu birthday baby shower waan suni ufirraa oo diqqoo tokko wachani kuiga western culture skin bleaching te sanungeeti tasa western culture igitanii yani munaiga western culture follow gootanii gulyaatanii in fakkaatu baby shower bridal shower diqqoo tokko pos diqqoo tokko su yaadannoo kiyya in beeka silaaftuu namni cuftinu yaad qaba kanaan rabsulleen kana ka positive negative in qarallee it's there it's expected yeah kakasi suni baay'ee san jaaladha san ulfifadha galata qabdanii galata keessan hin badini tuntaarraati borille wal arginuuti waan dhibirratti nagaatti saniinidha maasalaam alkandosa Sophie Chronicles. Subscribe, comment, like, and share. Thank you.